هويني ليفتي هاولا توابيتو سوان براتي قروا واي دوا خانا نانسو خانا ردي تورتيرتي مجانا ميريا كيثاني كدوتورا جريه موقع ذكوني ملكي توري بيروما نانسا توري جارتي مقاوانو قري سورا كاكاسا توري منامني نصر مفاجرة دمي كاميرا قبا توري بينما ميديا خرطنا رقنا فامسي مالم فامسي سورا وبراجة ديمو فامسي مالي ياو oromo malle sagale tahe wa famase miti sigale wana umalle arabse famase miti nama hasa ayu begu miti kale sayu gizem ni kuma sadi da watwani sawa hasa wargine sigale kanavi akarakko inni qabu hasa isattu beesisa sigale mucaan kuni nama gana lafa ol deemu nama ilmoo daa'ima qabu nama dubartii uf jala qabu hayti isii yoo bira jiraate أما اللي أصوده بسيفي إما بريدة مالي في حقا يسي تصيبه جسمالي بلا شت إممان نمر رياء ونجرو إذا مو دبايتي نما قبسيسو نجرو منامين جرمو في جراجو ملا جراجو ربو ملا سرسي ورا دباي جرو تبيك يسي آفي يسي فربي إبتوسن نمني نواني نبي نجرو أغريمانتي موتو يسجد في yeroo baay'ee namni keenya biyya ormaatitti higgaawii miti ilmuma biyyaati namuma keenya jedhanii waliin dalaganna jedhee namni walitti dalagata malee agriimantiin barreessanii yoo kun bade kanaan wal kasabna kanaan wal gaafanna kun kara qaxxamayee namni keenya hedduu warri dalagaa gurguddaa kaampaanii dalaguuyyuu kaawaan barreessee walii mallatteessu hin jiru redduu ijoolleen oromoo amantimaa walii dalaydi yoo argite viidiyoo wayii kuno asi gara yaman kanatti mucaan ijoollee safara qabsiisee yamantootatti jiddatti wanta kana ergisiisee eegesillee nama biraatitti amanuu dubbii keessa nama biraan galchu jette hisaabii karabbiin sitti argu jechuu ka xiiqii walloluu akkas waliin jennee minaamini miti waan waliin daraydan hisaabii xumurii sa'aatii fixxetti boru ta'e ertaan keessan inboxing agori haga argite yo akka isin wettisiin barama gabaafite nu dhumarra hayti isa yoo natti tare inde bisaab jet yo ittafe na haakenu jet yo ana bira isa bira lan jiraatin ofi wali goone adabana jet dhumarra akkas jette bar mucaan riyaa kee dhumnan baate male kanaaf hisaaba godhiitinin dhugaa rabbi sargoon hisaaba godhi boru yoo xumurt yoo boru xumuruu dhabdee iftaan xumurt كيسنا برزي أحمد فات الله نما منير الله هنجرا سمايا الله دفتا وريا دفتا نمد كيسانو يوركون قبو مكان أكم هوا ثرت إسلامانو والهمتان هوا ثرت جبانه كنو مال هاجنا واني وليندلا قتنا هاجنا كين إرجف هاجنا كيتنت في هاجنا إتيو قصت في اللجرات إرجتيه دعاء سيجونه أكرس كين سيك أجلت وان كان سرت أمورا namni namatti jiguurra gaarii namatti jiguu wayyaa jedhan aanan namarraa ol qabasi gale nama ama waliigala jechuu ka seenee baye wajji nama 233 viidiyoo kana laa dhuftin gizee dhuftanii mana kana baneetirra namni kun hundi waan fudhatee kut si gale atiin kun nama dalagaa bakka dalagaa wayii banate si gale wanni maqaa yoo takka nama badee even waa dalagachuu miti namuma keessa iyyuu gabbaanii taa'uun baay'ee ulfaatadha maqaayoo takka nama xuraa jechuun kanaafi jireenya kee fuula duraatillee rizqii daa'ima keetitillee haadha manaa keellee keetumallee si galee waan kana ofirraa xumuri simatu abbaa dhimmaati isiin homaan taatu dubartiidha dubartii miidhamtuudha isiin homaan taatu ansiif yaaddae an kanaaf guyyaa isin si arrabsuu hidhe beeytaa garaana nyaatte waan kana hisaab godhi ofirraa xumurii boru nutti deebi sirriidha dhugaa jettee oduu namni martii akka keessan kana yaadee akka ati nama mana keetii waliin qabdee akka jaarsaati akka seera oromootti dubbate kana hundi dubbate silaa gaariidha namni waliin dhabu namni baay'een otomaa tokko hin beekne ajjeesee kaasa namni keenya kana taazabee yeroo baay'ee jaarsaaf jaartii woo dhabdee jettee waan rakkoo dhabde jaarsaaf jaartii qofa beekaa kun rabbitu beeka sadaffaan anaaf hawwii jaartitii akka dalagaa waliin eegale sadaffaan rabbii qofa beeka waan kana sawa laalaa ani garuu hawwiin akka dheengadde ana dubbiftee dheengaddu kana dubbiftee bar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baggammaddee naan jettee jennaan kaampaanii kun yeroo si ajjirratti
أجبت بنا مين هوي قلتي دفتيتي قلتي يا قاسي أما دبين أما اللي كيس هوي سينسي بري يوم تيرج على أنا ما إسنا ربطتين جرت ماله هوي يروبا إيه ما كجر أجبت بري رتول الأمن بري سي كنا رجلو خبرا كافي وجه تركينا كابونا اللي قافة كليرا ديتي جيتو كوندرا قلتي وبوليتي سرت وبوليتو جيلا عصمني توري إسينا ما كان راكابت دبي كنا بري ما كنا كان راكابت بد فيديو سيرة قبطات توري راكابت فيديو سيرة قبطات توري كنا كجر أجبت سين ملكي وكي جارت ساتوري رقبي جر أجبتي أن كان اللي رت اللي هنجو مش أيوة مسكينة سيلة فيديو لم تكن شكا متجوبا نم كمشاني كونين بيك لم تكن لم لما كان مرة تجوبني أم فيراتش كيسان أبو كان اللي نم ما أرمو كنا مودي بسوف تبامي هاو مثلا يوسين دو قلت أنا يودو قولي أسكابانيتين هاوشا لك فيديو لك نم تكن مرة جوون دندو نم لما سير جوون دندو لك سيتان أني تفكر الراتوجين جرو هاوين وجا هاجرة تومتو وفي كاتي وان كان دبني نبا دوبا تجرا تشارج تجرا بيكانيني نمون نكجل أني أسير راتي دول تلي دبي كيس أبويات كتي هاوين سبيرا قلتي جلتي هاوين سبيرا هنجرتو أكمين قلتي حقفي فرقتي مالين قلتي متيتو مسكينة خليه سولين درجاتو تنجي أنو يقدي تجرا يسين كمان تقلو نم نتجمع دنجو والله أنا يودو كمان جابويات أنا إمام بوسة جرا لو جاتي دوغام إمام بوسة جرا إمام سولين له يسير أفنتول irrifadhe abhiyate jechuudha namoonni dalagu garaan nyaatti kalladani nan kallada kun wali haasofnu kan wali haasofna wala hoteenne wali takka wali taarre hin beenu jechuudha garu yoo ta misunderstand jidduu kiyya jidduu si jiraate in fixayu jedhee so dubbii miidatti hin baane bar dawwalaa fi ture silkiin isii cufaadha hawwii jechuudha ijibbaadhee jennaa silkii isii cufaadha wannaan dubbisee dinaa deebisu deennaan gara waasaappiiti obboleetti irratti dawwalee obboleetti waliin gara deeqa 50 haasofne jechuudha yoo ani obboleetti waliin deeqa 50 haasofne achal deebu hawwisha antee dhufteetiin saxaallo maxaallo jedhaa jirti bakka asirratti jechuudha achi bakka mata maqabadhee bakka dhageeffadhaa ture maal godhee bakka calleeffatuman bakka akkasitti kan deeman ani ibsiin walii gallee xumuruu dandeenye dubbii kun jaarsummaa hin akkosiin jette ani rabbiif jedheenaan isiif jedheetiin okee ufii kennaaf jedheetiin nama sadiin qofa haasofne xumuruu dandeenya obboleetti si wajjin jechuudha nama kun kanaan xumuruu dandeenya maal akka obboleetti si illee walla na baay'ee hayyuudha alhamdulillah haati si illee na baay'ee hayyuudha obboleessummaa si nuti dabalame faamilii si bicha waliin xumuruu dandeenya homata akka rakkin hin jiru kachi taate lakkii wanni kun sirrii miti yoo si waan jettu taate gara jiruun waliin haasa'uu dandeenya maal rakkin hin jiru waan baay'ee nu dhabsiisuu miti odoo walii haasofne jechuudha gaafa na walii haasa'uu diddee miira keessa seentee waa diqqoo alata mala si beekaa diqqoo da jalaa wanna jajjetti takka shilee barbaaddi bira jiraadhee shileetiin kabaleetiin hin gorfadhu biyya narra fagoo jirti akkasuma jidduu kanatti bakka misunderstand ol goone malee silaa osoo wal bira jiraannee akka tolii fidhanii hawwiin silaa hin beekna jechuudha. Isiin osoo fuula kiyya kana deemaa kana argiteetti namas baatee waan dubbanne bara kaleessa illee milkiin jaaladha qabdi daadii naan jettu walla dhugaa dubbachuuf daadii naan jettu jaartiti yaani maal jettaan miti maami jedhaanii turtee jechuudha. So kana jennaaniin dubbiin kun waan baay'ee akaabadaniillee miti okay nutuun fitna wasiina fixaatte jaarsaa kennatu siinillee allee jaarsi fidhatte abbama sin jettan abbaa barbaadan waan barbaadan irra keessanii martii tana fixettan an barbaadootti balleessi aleellee fixadhaa uummata akka rakkin hin jiru addallee miti borullee wal feenna jechuudha uummata akka waliin dhabnu. Awi. Yeah. I think mucabira jiru dubisu de baate network si baase himbe ne si amnani bakka akkuma isin jette ati rabbuma si arga wanu darabbi beka namni isin achi qabdu ka isin itti amantulle hinjiru jette atummaan hisaba godi waan walin dalayda waan walin argatan hisaba godi gide xumurtetti boru fidi kootu jenneni ma jettareti hisaba ati ma jettare Oromotiya dhugaa dubbachuunii fi ichi tabasu waan biraati. Ichi ni guddane tayyuu ka ichi tan sila hojjetamu qabu asirra ba'ee barsiisaa jiran. Birriiti yaadda haqni yoo dhufee riisiitiin asirratti
kun hojii kun kana kun hagana jedhame asirra yoo na herreegameetiin jedhe namni kamiyyuu yoo herreegeetiin jedhe homa tokkoyyuu hin qabu kun icciinni hin ba'uun kakatanis akkataatti nakakatanii risiitii sanii yoo irraa dhosuu danda'a risiitiin baay'eedha risiitii san as fidanii ummata Oromoo afootti kakataniiti hambifne kun haga kana fidanii isin afonnaa haa herreeganii malee andubat obboleeyyaa waliin dhaladhachi keessaa qaba garuu an bakka sanitti hagana nama lafa si godhadha kana akkana godhadha lafannaa haa fixani achi herreeganii ummatan haa himani keessan jiru hawwiin sobdee kuma 128 kana soba himaarti moo dhugaa himaarti yoo dhugaa isa achi riisiiti as tafe icciitiin kanaaf hin bahu ummata Oromoo ummata Oromoo kana ala jirtaame uma abbammaa firsiidhaan biyyarraallee nama kaa'at asirra bakka nama Oromoo kana ala jirtaame milki gaafa an hii jedhe akkasi imimmaan dhokataa boo'ee biyya keessa rakkadhee uffata jijjiiradhu dhabeetiin jedhe obboleetti tiyya dhaqee boo'een beeku haadha kiyyaa abbaa kiyya asirra taa'ee dubbadha ilmoo dhalan keessaa haati tiyya ijoollee 8 deettee ijoollee namni as jala hin kijibdanaa jedhu hawwiini ijoollee 8 dhalte keessaa nama qixxee kiyya jaalatu hin qabdu nama itti qixxeeffatan hin qaban garuu gaafa rakkadhee akkasi hii jedhe akkasi imimmaan buusaa dhokataa obboleettiif haadha kiyya jedhe tokkochi nama namni nafaana boo'in jiru obboleessa kiyya icciita kiyya himan obboleetti waliin dhaladhee icciita kiyya himan harkasiirraa qixxaasii nyaadhee uffata obboleetti tiyyaa jijjiiradhee jiraadhe malee jechuudhaan kanaaf an ummata Oromootti illee rakkoo shilingii naa kennaan jenneen adda dhufee akkasii hojjedhee dabqee kushiina ormaa keessa jiran idaan namaa meeqan mataa turan na ba'eera isaan narraa kafaluu hin danda'a of danda'eera umurii 18 ol jira jedhee malee haadha abbaa kiyyaan lee itti naquun barbaadu obboleeyyan kiyyallee itti naquun barbaadu ummata Oromoolee itti naquun barbaadu rabbi si arga eegeese barbaadu gaafa an akkasi gubadhe dhibamutu jira Duubaan keessa ijoollee hidhamtanii galta hin beektani dhiiga yoo rabbii keessani kakadhe maffee hagam hangagausa lama nu keessaa waraabbatani sanittuu lafti naammaraa kufaa kushiina ormaa keessa jira akkatti jiraadhu nan beekan namni nama sukkume milki an namni sukkuma irra kate umuriin kiyya ga'ee dullatti odoon taane duddi kiyya kun akkana ganna jedhe hedduu tokko na dhukkuba duddi kiyya isa kana hunda danda'eeti kushiina arabaa keessa dhaabachuu jiran eenyuyyuu rakkoo kiyya na waliin hin qoodamneen idaan narra jiru eenyuyyuu narraa kaffaluu hin dandeenye obboleetti kiyya sittin naqu obboleessi kiyya sittin naqu ummanni Oromoo eegaa dhugaa kiyya diqqoon argu barbaade asirra arganii sambichaa barbaadaan ana keessa waan na gubu qaba waan ta'eef icciita hedduu dhoofadheetiin jedhe sababa waan hunda obsee dhoksee hin darbite hin gufataa malee kufaa hin jiru boru hin ka'aa jedhee deebi'ee biyya ormaatiif deebi'ee akka an gufafadhuufi viidiyoon takkitti namni namarra gubuu hin dadhabuun milki hayli si duuba jiru hin beekan dhaadannoo ati qabdu yoo akkana nu godha akkana godha yoo akkana na godha akkana godhaan kun jecha keeti kana sirri atillee bareechitee beekta an dhaadannoo kees waan ati hojjettu hundas bareechee beekta viidiyoo kiyya hin guddaan hin beekta tiktookiin kiyya viidiyoo boo'ichaan irratti ergine ganama dhooganii waan barbaadu annama kuma kana gotti sika kadalla illal hawli dogo am barbaadu nama kuma kana gotti sika kadda wae video ke takkan wata kalle gona mal mesi wati tatu no na boti e man na kina ka siraktu go atu yo masu sai ambar siga fadde gar seratin bari yakama tata aki gotu wata ka sitti mulal video wata go wata sababa lal sababa te gudde gudde te video kan ke sababa sira gudde siratu gubate gattu ilal Gatu ila rizini sa si kenna rizini gubate video jechuudha TikTok an company TikTok ke sendela akkamit ara guddaa kana tarabbi jedite rabbi ke sodaatu gabbo rabbi san sodaatu hawi milki hawi beeka gurmeessu hin danda'u milki ajibaan ibba haala kamala isa keessa wallahi billahi video itti hawi dhaqaalaa la nama tokko gurmeessan beeku waan barbaade si kaka ummata kuma jaa kanaaf Malif mana goota dheetiin abbaan barbaade YouTube barbaade ran barsiisaa wala tadda TikTok follow kuma 8 qabatte waan guddaa goota hawi nam miliyoona 3 qabu jira nam miliyoona 5 qabu waa barsiisaa ba ani maal godha kan keera ni akkamitti gocha ni dubbata ani sigala namni tokko yoo na jala jiraate na birki dhageettanii kana gubuu kana
Waa'ee TikTok kana warroonni kanaa dubbatanii mee namni tokko tuutee gubuu hin danda'a. Hawwi. TikTokiin dheedna kana ka ijoollee baay'eetu gubataa jira. Yeroo baay'ee yoo duraan viidiyoon akka carraa ka kaampaaniin isaanii waan poolisiin isaanii eeyyamne viidiyoon duraan gadhiifame jiraate beeksisa hojjettanii beeksisa kana yoo lakkoofsa midhaaminni jiraate sansanii viidiyoon 3-4 qoyka yoo jiraate maybe isaan sirra cufuu danda'anii suuraa koomiti isa itti deebina. Ka TikTok akkaawuntii atillee shuurii miti meek shuurii miti atillee siigalee. Yookiin isa sirratti gubsiise yookiin seera cabsee sirra gubate yookiin immoo tuna birata cibse sun isa rabbii fi abbaa TikTokii kee gube qabdi siigalee. Sun geeybaan beektu. Amma ka irraa dubbachuu barbaannu waa'ee ka ati beektuti. Waa'ee haqa kee ka alaatti hafeeti siigalee. Ka TikTokii rakkoo miti. Kanaaf amma kawaa'ee haqa kee isa biratti hafee kana wal mormaa dhoollu osoo wal morminu chaarjileen sirra dhumine turkiin sididee addaan hin baanu silaa nama hin kennadhu jette inni kakatee hisaaba godhee boru kaalkuleet godheetini mallaqa ga wali qabdanii yoo nu fidee dhufe hoo maal jettaa siin jedhe. Ila ummanni Oromoo baay'ee dhageessan. Qaaqa milkiilee durallee dhageessan. Somni hedduullee keessa akka seeraan dhageessaniirsan. Hawwii kanatu soba himataadha birri guddaa kana itti qabee himataadha moo? Sobaan Bishitoonni sun akka badee asirratti naa herreegamuu qaban yoo san dhugaan baate waan taateef jechuudhaan akkas barbaada. Rakkina akka haadha waliin obboleetti waliin obboleessa isii waliin nama achi waliin fidna jedhe rakkinna kiyya of danda'ee mataa kiyya danda'ee baadhee dhibee kiyya mataa kiyya danda'ee baadhee itti deebi'ee bakka kushiina araba hojjechuun namni hin malle gad deebi'ee kushiina arabaa keessa jira. Odoo inni si cinaa dhaabadhee hawwii hoo kana naan jedhe mana banadhu naan jedhe anuu kushiina arabaatitti odoo haadhaaf abbaa kiyya yaada quufee hin bahin odoo obboleessa na jalaa du'eera obboleessa kiyya seeraan taa'ee immaan biyya keessa buuseen boo'iniif gaafa anqee kenna galu inni yoo dhagee nama maatii kiyya bira hojjetaa kenna ajjeesaniirani odoo gaddi hedduu kenna jiru hunda isaa dhiisee ija qabadee akkasii rakkinne hunda baadhee dhufu ijuma qabadhee ofuma kiyya anumaaf inni miidiyaa kanarratti ummata Oromoo afootti rakkinna kiyya akkuma ofii danda'een asumarra naa haa xumuramu. Riisitii isinaaf akkana herreegaa kaalkuleetii naa godha. Sanuu akka ta'e maal kakate riisitii irraa hin hambifne waan isiin hojjeteedha. Ilmoo isaatiin kaaftiifadha malee anquraan isaan kaasisu. Kun akkasi furmaata ta'u hawwiidha. Ila oya isin jidduu jirraa ummata isin jidduu jiru gaafanna. Kun keessaa baduu danda'a keessaa hafuu danda'a. Nama kaadhu kaampaanii piriintii godha yeroo takkatti si baasa kaaga dalagame kun ka deebi'e ordarii deebi'ellee ordarii tan ta'ellee kan riitan ta'ellee kan riitan ta'ee galmaasistan keessatti si haalaanis hin jedhabii kana salphaa si kenne bara nuyyuu bara. Mee maal barbaadu? Abdi ati ijoollee maataa leenatti lalxabboo jaarsa jennee osii galchine. Asli obboleettiin teenya wanti tokkoon waan isiin barbaaddu akka isiiti. Dubbiin jaarsa ta'eera. Jaarsi waan godhu isatu beekaa dubbii kennatti ati wanni sirraa eegamu haa itti ta'e osoo jalaa nafiin sii galuudha. Malee qabdeena walirratti gubuulleen hin ta'u. Maaliif yoo jette beeyta atis hojii kee sirriitti beekaani dhugaa sitti himaa osoo mucaan hin dubbatin dura waan ati dalaydu qibaatii kana jettu guutuu beekaan waan ati kanan dura dalagaa turte jechuudha. Kun amma si ragaa ba'u osoo hin taane dhugaa jirtu si dubbachuu barbaadeeti. Ati wanni soqaa jirtu akka ta'eeti dubbiin jaarsa geette sa'aatii meeqa sirra jiran amma sa'a kanatti amma ganama hojii deema garuu sababa kanaaf ta'aa jira. Wanni kun waan kun nagarii qabu waan ta'eef jechuudha. Ati haqatee waan ta'aa jira. Kanaaf jecha haqatee qofa barbaadadhu malee dirqama uummata kana dura jette dalagaa ofii tokko namni mistira hojii ofii tokko namatti himuun nooriidha dhoorgaadha kun obboleettiti. Si galtee isii tana dhimma tiktokii kee garaa si nyaatu baasaaboraa fi imeelii isaa qofa wajjin natti as ergi. Tiktokii kee borga nama deeffattee bana. Dhummatee bakka kana mataan sin dhukkubiin tiktokii gonkuman gubatu. Hin deebi'a bakka fedhe yoo dhaqe. Garuu ati wanni beekuu qabdu imeelii keetii fi baasaabora sirrii. Koominitiin sababa si gaafataa itti barreessitaa maaliif siin jedhanii
Inte fatta borganama kanaafillee garaan sin dhukkubin. Wanni guddaan asirratti xiyyeeffachuu qabdu mushaawara kaafiti asirra online irratti kan laakka kana laakka yoo osoo hin taane haqatee osoo si jalaa nambisin ifaa jeete akkuma tireef garaan dhukkubsattee osoo kana godhee jetti sukkuummaati nama sukkuumaa baate si caalaa beeka. Itiyoo kelaalaa birrasitti si galte gatii kanaaf jecha haqatee rabbi si haa galchuu. Mucaan kunis ijoolleedha yoo tasa ijoollummaan isaan deemtee dunyaan sun akkuma jette Dunia tana yo argu namni tokko gora beeta ko dunia yo arge namni tokko gora dunyaan tuni baddu gati kana jecha inni warra laalu qabu mucaan fuul dura isa laalu qaba gati kana jecha haqatee si hagalchu dubbiin dheeresini haqatee qofa barbaadadhu rabbiin saantibiin takka akka si yertu barbaadu akka nama tokkotti akkaataa itti faajjee akkaataa wantoota kunis kana rabbiin isa halaatisu addunyaan tuni beeta sikka yeroo maal jedha beeyta dunyaan tuni azaaballee jannatallee isin nama galledha sababiin kana jedhaniif maali yoo dunyaa tana qabaatte sadaqatte hajji yoo deemte waan gaarii yoo ittiin goote jannata ittiin dhayite dunyaa tana qabattee yoo ittiin dhuuyte ittumaan deemte